Ibsa Ejjannoo Walgahii Atattamaa miseensota qondaaltotaa fi hooggantoota ABO-WBO Biyya Alaa. Ibsa Ejjannoo Walgahii Atattamaa miseensota qondaaltotaa fi hooggantoota ABO-WBO Biyya Alaa. Ibsa ejjannoo fi kutannoolee miseensota qondaaltotaa fi hooggantoota ABO-WBO godinaalee Awurooppaa, godina Ameerikaa, Kaanaadaa, Aasiyaa, Afrikaa fi godina Imo. Nuti miseensonni qondaaltonni jaarmiyaa ABO-WBO godinaalee Awurooppaa, godina Ameerikaa, Kaanaadaa, Aasiyaa, Afrikaa fi godina Imo gamtaawwanii fi gurmoolee adda addaa keessatti ijaaramnee akkasumas hawaasaa fi hayyoota godinaalee adda addaa keessatti argamnu Amajjii 1/2026 walgahii atattamaa godhannee jirra. Walgahii seena qabeessaa fi marii bal'aa godhachuuf milkiin xumurachuu kenna hamilee ho'an ibsina. Walgahii miseensota qondaaltota hooggantoota gameeyyii WBO duraanii hayyoota fi artistoota Oromoo idil addunyaa guutuu hirmaachise kanarratti injifannoo dhaabni kenna ABO-WBO'n dirree Oromiyaa laggeenii fi gaarreen keessatti galmeessee fi galmeessaa jiru seexaa warraaqtummaa fi dambooba walabummaatiin dabalamnee dinqisiifanna. Ittaansinee miseensotaa fi gootawwan WBO kanneen kaayoo bilisummaa uummata Oromootii fi walabummaa Oromiyaatiif jecha dirree adda addaa fi yeroo garagaraatti lubbuu isaanii aarsaa godhan kabajaa fi ulfina olaanaa yaadanna. Kaayoo fi daandii isaanii irratti wareegamanis galmaan gahuuf waadaa kenna haaromfachuu kenna firaafis diinaafis ifa goona. Teessumti kun kan injifannoo kallachummaa fi adda durummaa ABO-WBO'tiin uummanni Oromoo gonfatee hamilee ho'ituun kabajuu fi jaallan kaayoo fi xurree tanarratti wareegaman yaadachuu bira lufnee mul'ata tarsiimoo imaammataa fi qajeelfama ABO-WBO hojii qabatamaa fi tarsiimoo mul'atan mirkaneessuuf irbuu hin dachaafamne seenuu keenya irra deebinee addeessina. Dhumarratti injifannoo bara 2025 gonfannee gilgaallee qaama laafaa mul'atee seecannee balaa aggaamame hangulaallee carraa dorrobee addaan atantarree murteelee fi ejjannoolee armaan gadii sagalee tokkoon dabarfannee jirra. Tokko mul'ataa fi daandii warraaqsa bilisummaa sabaatii fi walabummaa Oromiyaa irratti xiyyeeffachuu. Mootummaan bilisiginnaatii fi leelliftoonni isaa mul'ataa fi daandii warraaqsi bilisummaa uummata Oromootii fi walabummaa Oromiyaa jallisanii lolli Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akka waan wal waraansa obboleeyyan lamaan jidduutti siivil weer godhamuu fakkeessanii olola dharaatii fi seenessa dogoggorsaaf facaasuu itti fufanii jiru. Waggoottan 7 darbanis seenessaa fi olola mootummaan biyya bulchaa jiru mootummaa Oromootii fi ilmaan abbaa gadaati jedhuun uummata Oromoo burjaajessaa turuu fi fashaleessuun isaa ni yaadatama. Innaa ammaan tanaa yeroo mootummaan gabroonfataa fi abbaa irree kun dirree lolaa irratti injifatamuu deemuu fi urjiin impaayeraa cubbuu bu'aa jirtu kanatti seenessa dogoggorsaa ilmaan haadha tokkootu wal waraanaa jira jedhu ho'isaa jira. Marii bilchinaa fi gadi fageennan geggeeffanne irratti ololli kun hundeen isaa duwwaa ta'uu saaxiluu bira dabree garaagarummaa wal waraansaa fi warraaqsa bilisummaa sabaa jidduu jiru gadi fageennan hubannee jirra. Wadhaansoon ABO-WBO'n geggeessaa jiru qaama warraaqsa bilisummaa sabaatii fi walabummaa Oromiyaati. Kaayoo fi akeekni warraaqsa kanaa mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo irratti bu'uureffamuun sirna kiyyoo gabrummaatii fi empaayirummaa hundeen buqqisanii uummata bilisaan Oromiyaa walabaa keessatti mootummaa birmaduu dimokiraatawaa Rippaabilik Oromiyaa deebisuu fi ijaaruudha. Yeroo ammaan tanaa mootummaan nafxanyaa haarawaa PP faannoo fi humnoota impaayera dullachaa jidduutti wal rukutaa fi walitti gaadaa jiru. Jecha biraatiin humnoonni impaayera dullatti deebisuu fi sussubbanii umrii dheeressuu barbaadan barcuma walirraa fudhachuuf wal waraanaa jiraachuun isaanii ifa galaadha. Garuu warraaqsi adda durummaan ABO-WBO'n geggeeffamu barcumaa fi sunsuma jijjiiruuf osoo hin ta'in sirna dullachaaf fanfaansaa fi cunqursaa uummattootaa irratti ijaarame hundeen buqqisuu fi sirna walqixxummaa haqaa fi bilisummaa irratti bu'uureffame ijaaruu waan ta'eef fiixa bahiinsa kaayoo kanaatii fi hanga dhumatti ni falmanna. Mootummaan nafxanyaa haarawaa maqaa bilisiginnaa jedhuun of moggaase akka sirnaa fi jaarmiyaatti mootummaa Oromoo ta'uun hafee akkuma
humnoota impaayera ammajaajii yookiin diina hadhaawaa diina hinnikkaa saba Oromoo hiriyaa hin qabne jenna. Qabsoo fi rukuttaan tarsiimoo kennaa waa hunda dursee diina hinnikkaa kanarratti aggaammata. Qabsoon gufuu keessaa buqqisuu itti aanu dhufa. Seenaa mootummoota Itoophiyaa keessatti mootummaan haga PP uummata Oromoo fixee fi mana hidhatti guure hin jiru. PP'n ilmaan Oromoo dhuunfaa fi jumlaan fixuu bira dabree xiyyaara nammaleessaa qe'ee Oromoo fi Oromiyaa barbadeessuun beekama. Mootummaan yakkamaan kun madaala kamiinuu yoo diina uummata Oromoo hammataa tahe malee mootummaa Oromoo ta'uu hin danda'u. Mootummaan maqaa biltsiginnaatinuu of waamu mootummaa nafxanyaa haarawaati. Kana jechuun sabboottonni quuqama saba Oromoo qaban caasaa biltsiginnaa keessa hin jiran jechuu kenna akka hin ta'in hubatamuu qaba. Sabboottonni quuqama sabaa isaanii qaban kanneen garuu sababa adda addaatiin paartii mootummaa fi riphee keessa jiran daddaffiin gara mooraa qabsoo bilisummaa fi walabummaatti akka makaman waamicha goona. 2. Diina gufuu fi fira qabsoo abbaa biyyummaa Oromoo. Sirni kolonummaa fi impaayerummaa Itoophiyaa diina hangafa qabsoo walabummaa Oromiyaatii fi bilisummaa uummata Oromooti. Humnoonni keessa fi alaan kaayoo kana gufachiisuuf tattaafatan martuu maqaa fedhan haa moggaafatanii eessumaayyuu haa jiraatanii gufuu fi ammajaajii qabsoo Oromoo waan ta'aniif hadheeffannee irratti qabsoofna. 3. Seenaa keessatti uummattoota fi saboota akka uummata Oromoo kiyyoo gabrummaa fi sirna impaayerummaa jalatti kufanii fi mirga hegeree isaanii murteeffachuuf qabsoo haqaa irra jiran wajjin tumsa tarsiimoo fi tooftaa qindeeffachuuf tattaaffii walirraa hin cinne gochuuf bara 2026 murannoo irratti hojjechuuf kutannoo qabnu ibsa waamichaa dhaleessina. Dursinee gamtaa tarsiimoo fi tokkummaa humnoota siyaasaa mooraa qabsoo Oromoo erga mirkaneessineen booda gamtaa tarsiimoo saboota cunqurfamoo itti aansina. 4. Tarsiimoo qabsoo hidhannoo hordofuun ABO-WBO'n cimsuu. Seenaa addunyaa keessatti impaayeraa fi sirna kiyyoo gabrummaa humnaa fi afaan qawweetiin ijaaraman afaan qawweetii fi humnaan diigama. Impaayera Itoophiyaallee akkuma impaayerota biroo afaan qawweetiin uummata Oromoo cabsee sirna kiyyoo gabrummaa awwaala Oromoo irratti ijaarrate. Impaayera afaan qawweetiin ijaarame paartii siyaasaa bara nagayaa ijaaran qabsoo nagayaatiin ofirraa kaasuun hin danda'amu. Mootummaan biltsiginnallee hambaa impaayera gadi hafaa fi mootummaa nafxanyaa haarawaa ta'uun isaa hiccitii diidatti mul'atu. Biltsiginnaan warraaqsa qeerroo fi qarree Oromoo butee afaan qawweetiin ukkaamsee aangoo mootummaa haqan qaalee fudhate. Biltsiginnaan afaan qawweetiin uummata Oromoo ukkaamsee aangoo yaabbatuu qofatti hin dhaabbanne. Daandii qabsoo karaa nagayaa hundumaa cufee waraana walirraa hin cinne labsee Oromiyaa dirree dhiigatii fi mooraa ajjeechatti jijjiiree yookiin qeeraa ilmaan Oromootti geeddare. Kanaafuu tarsiimoo qabsoo hidhannoo kallachummaa ABO-WBO'tiin geggeeffamu filmaata filannoo biraa hin qabne ta'uu hubannee uummata Oromoo humneessuu fi ABO-WBO humna qabnu hundumaan itti birmachuu fi cimsuuf qooda nurraa barbaachisu hundumaa gumaachuuf waadaa kenna irra deebinee haaromfanna. 5. Walabummaa jaarmiyaa kennaa ABO-WBO dagaagsuu fi jabeessuu. Jaarmiyaan ABO-WBO Biyya Alaa jaarmiyaa walabaa hooggana walabaa siyaasa waraanummaatiin qajeelfamu ta'uu isaa sonaan hubanna. Yeroo ammaa kana jaarmiyaa fi hoogganni walabaan qabnu dirree Oromiyaa keessaa hoogganaa jira. Faallaa kanaatiin namootaa fi murni kalaafataa of qolaa fi ofittoo hojii diiggaa irratti bobba'ee tarsiimoo siyaasaa waraanaa faallessee tooftaa to'annoo ilaalaatiin daaspooraa keessatti maadheeffatee dirree gogsuun hooggana jedhee tirtiru nu biratti fudhatama hin qabu. Beekumtii kennas ta'ee fi kan heera ABO-WBO'n hin qabu. Akkuma ammaan dura irra deddeebinee ibsuu yaalle jaarmiyaan ABO-WBO hooggana siyaasaa waraana dirree Oromiyaa keessaa qaba jennee amanna. Kana jechuun ABO-WBO'n maxxannee gorsaa fi hooggana daaspooratii miti. Namootaa fi murna kalaafataan of qolaan ofittoon yookiin jallataan ajandaa fi dantaa murna kaayoo fi dantaa sabaa dursuun qabsoo bilisummaa Oromoo irratti gufuu ta'uu ala kanatti habaqalamee jira.
Murni kun daasbooraa fi ABO-WBO Biyya Alaa keessatti maadheffatee tarsiimoo siyaasa waraanummaa faallessee tooftaa to'annoo ilaallatiin ABO dirree jiru gorsee hooggana jedhee rarraga. Murni kun amaloota farra warraaqsaa kanneen akka farra dimokiraatummaa, abbaa irrummaa fi sirna dhablummaa calaqqisiisa. Hennaa ammaan tanaa murni kun ajandaa dhokataa bobaa isaa jalatti golgee dippiloomaasii kijibaa fi miseensa geggeessaa jira. Murni kun ajandaa dhoksaa geggeessuu bira dabree farra jaarmiyaa fi tokkummaa Oromoo ta'aa jira. Murni kun keessattuu sodaa fi caginoo hayyoota Oromootiin qabamuu isaattu diidatti mul'ata. Aangoon irraa fudhatan jedhee halaalumatti baaraga. Qondaaltotaa fi hayyoota quuqama sabaa qabanii fi yaada ijaaraa dhiyeessan maqaa adda addaa itti maxxansee garee ololtuu dharaa ijaaree irratti duulaa jira. Maqaa hadheessaa jira. Olola dharaa oofuun uummata Oromootii fi WBO addaan fageessee qopheessaa jira. Tumsaa fi gargaarsi akka WBO hin dhiyaanne gidduu seenee danqaraa fi hookkoo falfalaa ta'ee jira. Waan hundumaa caalaa murni kun walabummaa fi hayyoota mul'ata walabummaa qaban hadheeffatee sodaata. Keessattuu gaafii walabummaa Oromiyaa akka ukkaanfamuu fi dhokatu godhaa jira. Gaafii walabummaa Oromiyaa lagachuu bira lufee uummanni addunyaa sabaa fi sablammoota miseensotaa fi qondaaltota dhaabaatii fi akkasumas biyyoota ollaa jalaa dhoksa. Kaayoo kana ifatti lallabuu maandhee shororkeessummaa fi fottoqummaan na yakkan jedhee baaraga yookiin burjaajaya. Nuti miseensonni qondaaltotaa fi hoogganoonni ABO-WBO Biyya Alaa yeroo yakki akkanaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti raawwatamu afaan cuqqaalannee harka dachaafannee ilaaluu hin dandeenyu. Kanaafuu bara 2026 duula qeeqaa ijaaraa fi tarkaanfii sirreessuu fudhachuuf dirqamna. Yoo murni kun qeeqaa ijaaraa fi yaada sirreessituu fudhachuu didee akkuma amala isaa hojii diiggaa itti fufee uummata Oromoo biratti saaxillee tufsiisuu fi murtii hin daddaayne qabna. Murni citee diiggaa Oromootti walitti hafne jedhee bookkisu sagalee tokkoon dura dhaabbanna. 6. ABO-WBO'n waltaa fi utubaa tokkummaa Oromoo irratti ijaaramu. Akkuma walabummaa fi bilisummaan qabsoo malee hin dhufne tokkummaan dhugaa qabsoo fi wareegamaan dhufa. Uummanni Oromoo diina isaa irra aanuuf tokkummaa dura qabu jabeeffachuu fi humna dur hin qabne uumuu yeroon isaa gaafata. Tokkummaan warraaqaa fi akaakuu haarawaa kaayoo jaarmiyaa fi tarkaanfii irratti ijaarame itita. Nulleen xurree tokkummaa ta'u ABO-WBO dirree qabsoo keessattii fi lafarratti mul'isee hordofnee kaayoo saba tokkoo hiree tokkoo fi biyya takkaa jettu dhugoomsuuf wareegama nurraa barbaadamu hundumaa baasuuf ABO-WBO jaarmiyaa sirnaawaa fi lubbu qabeessa gochuuf qophii ta'uu kenna. Firaafis diinaafis ni balballoomsina. Duula sabboonummaa Oromummaa fi tokkummaa uummata Oromoo caccabsuu fi laamshessuuf keessa fi alaan godhamus murannoo fi cichoominaan dura dhaabbanna. 7. Gaafiin tokkummaa saba Oromootii fi walabummaa Oromiyaa gaafii jireenyaa fi dhabamaa tahuu gadi fageenyaan hubannee jirra. Shiraa fi hirgi gurmuu uummata Oromoo diiguu ofii Oromiyaa kilaasteraa dharaatti bixxiluuf godhamu hadheeffannee gamtaan irratti qabsoofna. Jaarmiyootaa fi hayyoonni Oromoo garaagarummaa xixiqqoo isaan jidduu jirtu daddaffiin irra aananii tumsa waltajjii siyaasaa waloo akka tolfatanii fi daandii bilisummaa uummata Oromootii fi walabummaa Oromiyaa irratti gamtaan tarsiimoo akka uuman waamicha lammummaa sabaa dhiyeessina. 8. Golaa fi gaaddisa hayyoota Oromoo ijaaruu cimsuu fi dagaagsuun hojii ariifachiisaa gaafii balbaltuu yeroon gaafattu. Hayyoota fi qarooyyiin Oromoo ijaaramuun ABO-WBO fi uummata Oromoo humneessuu irratti qooda olaanaa qabu jennee amanna. Yeroo ammaan tana gaaddisaa fi gola hayyoota Oromoo ijaaramee hojii boonsaa hojjetaa jira. Adeemsa keessa
guddifni hayyoota Oromoo sochii hawaasummaa irraa gara gurmoo warraaqsaa walabummaa sabatti of ceesisee hojii qorannoo fi qo'annoo dhaabbataa fi ogummaan akka itti fufu deeggarsa waamichaa goonam. Humna qabnu hundumaanuu ni jabeessinam. 9 nagaya waraana argamsiisuu fi wareegama barbaachisu baasuuf of qopheessum. Gaafin nagaya waaraa fi tokkummaa Oromoo ABO-WBOf gaafii tarsiimooti malee gaafii tooftaa akka hin ta'in sonaan hubannam. Nageenyi haqa qabeessaa fi fulla'iinsa walabummaa biyyaa bilisummaa saba walqixxummaa fi dimokiraasii dhugaa irraa maddam. Sirna dhugaan bilisummaan walqixxummaa fi dimokiraasiin dhugaa keessa hin jirre keessatti nageenya waaraa hawwuun abjuudham. Kanaafuu gaafiin siyaasa Oromoo haasawa mootummaa nafxanyaa haarawaa wajjin godhamu keessa akka hin dhufne jabeessinee amannam. Afaan qawweetiin wal dorsisan jidduutti sagaleen qawwee dhabamsiisuu qofaanis nagayaan hawwame akka hin argamsiifamne ABO-WBOn tolchee beekam. Araara fi nageenyi waaraan hundumaa hirmaachisuu qabam. Haasawa qarooyyotaatiin ibidda dhaamsuun yoo ta'e malee araara fi nagaa abdachiisaa buusuun hin danda'amu. Hoogganni ABO-WBO biyya alaa dhugaa tanaa fi gatii nageenyi qabu sonaan waan hubatuuf gaafii walabummaa Oromiyaa kachachalaa fi daldala siyaasatiif hin dhiyeessum. Sirna impaayera koloneeffataa fi mootummaa nafxanyaa haarawaa qawwee fi humnaan buqqisuu malee furmaanni haasawaan dhufu hin jirum. Murni dippiloomaasii kijibaa fi ajandaa dhoksaa geggeessu haasawa marraa lammataaf Taanzaaniyaa keessatti godhame akka injifannoo dippiloomaasiitti geerraruu fi rarraguu isaatti mul'ata. Haasofni Taanzaaniyaa gaaddisa injifannoo itti rarragan osoo hin ta'in dirree piroojeektii bal'aa DDR fi RRI hiikkachiisuu fi harka kennachiisuu itti golgoleessee fashale jennam. Ammallee murni kaayoo walabummaa Oromiyaa lagatuu fi tooftaa fi tarsiimoo waliin dhahu DDR fi RRI marsaa sadaffaaf ta'uuf amoommataa fi maraataa akka jiru hubannee jirra. Kanaafuu yakkaa fi shira murni kun ABO-WBO piroojeektii DDR fi RRI hiikkachiisee galchuuf godhu sagalee fi gurmuu tokkoon dura dhaabbannaa. Hirgii fi yakka waraana sabaa hidhannoo hiikkachiisuu fi jilbiiffachiisuuf godhamu ni saaxilam. 10 ammas dammaquu, ammas ijaaramuu fi ammas hidhachuu. Uummanni dammaqee ijaaramee fi hidhatee galaana guutuu ta'uu seenaan uummata Oromootii fi saboota addunyaa ragaa baham. Faallaa kanaatiin sochiin uummata hin dammaqinii, hin ijaaramanii fi hin hidhatinii hoomacharraa garaagarummaa hin qabu. Galaana uummata dammaqee ijaaramee fi hidhate gogsanii qurxummii qabuunis hin danda'amu. Kanaafuu ijaarsa jaarmiyaa ABO-WBO biyya keessaa fi biyya alaatti gaafii belbeltuu fi dirqama ariifachiisaa yeroon gaafatu ta'uu hubannee jaarmiyaa ABO-WBO lafa qabsiisuu, dagaagsuu fi cimsuuf dammaqiinsaa fi karooraan irratti hojjenna. Qajeelfama ABO-WBO hordofee tattaaffiin jaarmiyaa ABO-WBO biyya ambaa keessatti diriirsuu fi qindeessuuf godhamaa jiru tarkaanfii qajeelaa fi jalqaba abdachiisaa ta'uu ni amanna. Sagantaa siyaasaa fi heera bara 2017 hordofnee caasaa jaarmiyaa ABO-WBO godinaalee addunyaa hundumaa keessatti dachaan diriirsuuf waadaa seenne irra deebinee haaromfanna. Oromoonni biyya ambaa keessa jiranis hundumtuu jaarmiyaa keenya ABO-WBO jalatti ijaaramanii qooda isaanii akka gumaachan waamicha lammummaa sabaa dhiyeessina. 11 olola dharaa seenessa dogoggorsaa fi miseensota qondaaltotaa fi hooggantoota ABO-WBO irratti oofamuu fi xaxamu faallessuu fi maseensom. Hennaa ammaa biltsiginnaa fi humnoonni empaayera cubbuu dirree siyaasaa waraanaa keessatti injifatamuu isaaniitu mul'ata.
Kanaafuu ABO-WBO dirree lolaatii fi dippiloomaasii waraanaatiin mo'achuu dadhabnaan olola dharaa tamsaasuun seenessa dogoggorsaa facaasuu fi shira bifa adda addaa qabu xaxuun injifachuuf wixxirfatu irratti argamu. Nutis olola dharaatii fi seenessa dogoggorsaa farra ololaatiin doomsuuf marxifannee ka'uu kenna. Firaafis ammajaajii qabsoofis ifa goonam. Itti aansuudhaan namootaa fi murna qabsoo bilisummaa Oromootii fi ABO-WBO keessatti riphee ajandaa dhoksaa murna kalaafataa fi of qolaa geggeessuu miseensota qondaaltota hooggantootaa fi hayyoota mul'ata walabummaa Oromiyaa qabanii fi yaada ijaaraa dhaleessan diinoffatee irratti ololaa jira. Dhaaba diigaa jira. Murni kun gufuu keessoo qabsoo Oromooti jennee amanna. Murni gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo kana qeeqaa ijaaraan sirreessuu yookiin baqsuuf ejjannoo hin raafamne qabna. 12 seenessa wal waraansaa dhara. Waggoottan 5 darban mootummaan bilisiginnaa maqaa shanee balleessina jedhuun waraana duguuggaa siyaasaa, duguuggaa sanyii, yakka waraanaa fi wanjala dhala namoomaa raawwataa turuun beekamaadha. Yakka diida jiruu fi addunyaan guutuun quba qabuu fi beeku kana kan guutuun guututti itti gaafatamu mootummaa bilisiginnaa mataa isaa qofaadha. Garuu dhugaa kana haalanii namootaa fi murna waraana mootummaa aangoo irra jiru uummata nagaa fi mirga isaa gaafatu irratti labsee jallisanii akka waan Oromoon lamaan wal waraanutti seenessuu aadaa godhachuu isaanitti mul'ata. Seenessa dogoggorsaa wal waraansaa jedhu irratti hundaayanii ABO-WBO fi mootummaa PP walqixa yakkamaa gochuu yaalanii miidiyaalee fi namoonni tokko tokko dhugaa tana jallisuun akka waan Oromoon lamaan wal waraanaa jiru fakkeessuu bira darbanii yakka PP'n hojjetu ABO-WBO'tti haqachuu barbaadanii. Waggoottan 7 darban yakkoota Oromiyaa keessatti raawwatamaa turee fi jiru maddi isaatii fi kan duubaa qindeessaa jiru mootummaa PP mataa isaatiin. PP'n olaantummaa seeraa kabachisiisuu dadhabuu isaatiinis yakka raawwatamuuf itti gaafatama jalaa ba'uu hin danda'u. Namoota nagaa kan butee buchisiisaa kafaltii gaafatu sirnichaa fi koree ajjeechaa inni ijaare ta'uu hiccitii dhoksaa bahee diida jiru. Keessattuu yeroo ammaan tana rogoyyonni tokko tokko saalmaleessummaan nyaara haaddatanii dhugaa jallisuu fi kijibuun dhimbiibuu eegalanii jiranii. Mootummaa PP'tiin wal bira qabanii ABO-WBO'n hidhannoo hiikkachiise, misooma gufachiise, nama butee bosona geesse jedhanii qalaxanii miidiyaa hawaasaa dhiphisaa jiru. Namootaa fi murnoonni kunneen garaagarummaa loltuu bilisummaatii fi mootummaa gabroonfataa jidduu jiru kan waliin dhahuu fi uummata afaan faajjessuu barbaadanii. Namoonni murnootaa fi miidiyaalee seenessa cubbamaa kanarratti bobba'anii hojii farrummaa kanarratti akka of qusatan akeekkachiifna. 13 tooftaa farra riphee loltummaa ofirraa qolachuu fi hoongeessum. Mootummaan bilisiginnaa erga warraaqsa qeerroo Oromoo butee aangoo mootummaa dhuunfatee irraa kaasee dirree siyaasaa guutuun guututti cufee waraana walirraa hin cinne Oromiyaa irratti labsuun isaa ifa galaadha. Keessattuu bara 2019 eegalee maqaa namtolchee shanee jedhu uumee moggeessee balleessuuf duula fuula hedduu geggeessaa ture. Hadhas itti jira. Duulli kun waraana lafoo irraa kaasee hanga xiyyaaraa fi diroonii uummata nagaa barbadeessuu dabalata. Olola qorqalbii irraa kaasee hanga duguuggaa siyaasaa badhaa hidhaa fi ajjeechaa jumlaa irraa kaasee hanga koree ajjeechaa dhoksaan ijaaree ajjeechaa filatamaa fi karoorfame raawwachuu uummata sirnichaa keessatti sadarkaalee adda addatti murnoota uummata nagaa butanii kafaltii gaafatan leenjisee bobbaasuun mul'ata. Walumaa galatti duula farra uummataa fi farra bilisummaa kana maseensuu fi hoongessuun gaafii du'aa fi jireenyaa waan ta'eef ABO-WBO fi uummata Oromoo humneessuun murnaa fi mootummaa badii kana aangoo irraa kaasuuf wareegama barbaachisu hundumaa baasuuf irra deebinee irbuu shinniggaa haaromfanna. 14 seenessa jibbaa Oromoo. Fashaleessuu yeroo ammaan tana seenessi jibbaa fi balfaa Oromoo irratti hundaa'ee yoomuu caalaa empaayer Itoophiyaa keessatti babal'ataa jira. Jecha biraatiin Oromoo akka sabatti balfuu fi
fanfaan sun daangaa darbee dhukkuba hin fayyine dhukkuba jibbisiisaa sammutti jijjiiramee jira. Humnoonni impaayera dullachaa deebisanii olaantummaa hoongayan deebifachuu barbaadan jibbaa jumlaa Oromoo irratti hundaa'anii seenessa dharaa shanee Oromummaa jedhu tolchanii jibbaa uummata Oromoo irratti babal'isaa jiru. Uummanni Oromoo akka waan nyaaphaa impaayera cubbamaa kana alaa dhufee fakkeessanii mannaagu. Jibbaa fi balfaa Oromoof qaban gara akeeka siyaasatti jijjiiranii uummata Oromoo jumlaan sanyii duguuguu fi amoommataa jiru. Kanaafuu gagaasaa fi duula jumlaan saba Oromoo irratti aggaamame akka sabatti ofirraa qolachuuf gaafii du'aa fi jireenyaa waan ta'eef gamtaan sagalee takkaan doomsuun gaafii yerooti jenna. 15 miidiyaa walabummaa Oromiyaa jabeessuu fi dhuunfatti odeessa diinaa cabsuu qabsoo bilisummaa sabaatii fi walabummaa biyyaa keessatti miidiyaa meeshaa lolaati. Shoorri miidiyaan uummataa taphatu shoora qabsoo hidhannoo fi siyaasaa wajjin walqixa. Kanaafuu qilleensa Oromiyaa walaboomsuu fi miidiyaa diinaa qilleensarraa buusuuf miidiyaan walabummaa Oromiyaa humna namaatiin qabeenyaa fi yaadan cimsuuf anannaannee hojjechuuf murteeffannee jirra. 16 hojii dippiloomaasii fi abukaatummaa finiinsuu qajeelfama hoogganaa ABO-WBO Biyya Alaatii fi karoora fi duula murtii guutuu bara 2026 hundeeffannee biyya jirru keessatti hojii dippiloomaasii fi abukaatummaa shiduuf irbuu seenna. Hundumtu kennayyuu biyya jirru keessatti ambaasaddara qabsoo Oromoo taanee hojjechuuf anannaannee ka'uu kenna ifa goona. Uummanni Oromoo ni bilisoomaa, Oromiyaan ni walaboomti. ABO-WBO'n kaayoo walabummaa Oromiyaa irratti hawaaru injifannoon uummata Oromootiif. Miseensota qondaaltotaa fi hooggantoota ABO-WBO Biyya Alaa diina keessa fi alaa ni buqqifna. Amajjii 1 bara 2026.